Ayyee kam jirtu nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nageenyi badhaadhaa hundi keessanuu akkam jirtu. Har'a immoo gosoota piroograamingii keessaa C++ qabannee dhufneerra. Piroograamingii jechuun maal inni kan jedhu sooftiweer irratti hanga tokko ilaalleerra. Amma immoo waa'ee piroograamingii keessaa gosoota piroograamingii ta'an keessaa tokko walii wajjin ilaalla. Kan jalqabaa C++ irraa kaana. Ammaaf C++ jechuun maal jechuudha kan jedhu walii wajjin ilaalla. Sintaksisaa, kiiwordiisaa akkami maal fayyadamu kan jedhu immoo tokkoon ilaalla jechuudha. Asirratti kan immoo C++ kanarratti afaanicha hiikuun barbaanne akkuma jirutti walii wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba caasaa C++ irraa kaana. Kanaafuu C++ keessatti comment line, processor directive fi C++ yookaan immoo koodiin eessaa akka jalqabu maaltu immoo output ta'a. Faayidaa isaanii tokko walii wajjin ilaalla jechuudha. Forward double slash forwarding kun commentiidhaaf single line commentiidhaaf nu fayyada. Hashiin kun wanti hashii of biraa qabu kamiyyuu header lineidha. Preprocessor directiveidhaaf nu fayyada. Kompiitaratti himuudhaaf as keessatti kan hunduu kanaa gaditti kan dhufu koodiin as keessa of keessaa qabu akka kompiitara erroriin goone nutti himuudhaaf gargaara jechuudha malee laayiniin kun execute ta'u jechuudha. So in inputidha, on outputidha. Input output streamidha jechuudha. H immoo headerii bakka buuti jechuudha. So greater than fi less than kana jidduu keessatti kan barreeffamu libraryidha jechuudha. Libraryin sun immoo of keessaa waan baay'ee qaba jechuudha. Inti meaniin yeroo kamiyyuu C++ kamiyyuu koodiin C++ kamiyyuu inti meaniin of keessaa qabaachuu qabu jechuudha. Inti meaniidhaan booda curly bracein banamuu qabdi. Dhumarratti immoo erga laayinii sana barreeffama keenya erga barreessanii koodii keenya erga xumureen booda dhumarratti cufuu qabna jechuudha. So laayiniin kun jalqabarra isaa dhuftu, gidduutti isaa dhuftu, sa'aatii feete yaa dhuftu asii ka'a jechuudha. C++ keessatti koodiin execute ta'uu kan jalqabu asirraati jechuudha. Asii kaanitti execute godhuu jalqabna jechuudha. Sana booda isa kana yoo dubbisnu C out jennee dubbisna jechuudha. Koota akka hin jenne. C kophaatti qabanna, booda out C out jennee dubbisna. Leezaaniin koodiidha kun biraan hafu. Double kootii asiin kootiin jira, asiinis jira. Gidduu kana keessatti wanti barreeffamu output ta'a jechuudha. Nutti mul'ata. Sana booda bahee erga koodii keenya execute gooneen booda hello world kan jettu kun execute taatee mul'atti jechuudha. Hello world jechuudha. So wanti fedheyyuu userii waan barbaade double kootii kana keessatti yoo barreesse execute ta'ee nutti mul'ata jechuudha. So outputiin koodii kana hunda barreessine kana hundaaf deebiin outputiin isaa hello world kan jettu tanadha jechuudha. Ishee asitti barreessine kanatu output ta'a jechuudha. So comment linein amma isinitti himedha. Hash include stream means they are not executable code lines but indication for the compiler. Compiler akka hubatuuf agarsiisa malee wanti koodii irratti execute ta'u hin jiru jechuudha. Main functioniin jalqabarra isaa dhufu, dhumarra isaa dhufu, gidduu keessa isaa dhufu achirraa ka'a executioniin. Koodiin keenya execute kan ta'u asirraa ka'a jechuudha. For that same reason it is essential that all C++ program have main function. C++ kamiyyuu of keessaa main functionii kana qaba jechuudha. So C out hello world suba amma isinitti himsan haalatti dubbisnuu fi dhumarratti immoo koodiin yoo xumuramu semicolon yaa xumura. Semicolon kun maal agarsiisa? This ending of line of execution. Execution isaa dhumuu agarsiisa. Kanaan booda step itti aanutti ce'a jechuudha. Inni kun xumurameera kan itti aanutti ce'a jechuudha. So return 0 jechuudha kun immoo ammas executioniin xumurameera. Egaa xumuramee garuu 0 qofan ol deebisee yookaan immoo return godha jechuudha. Wanti hin jiru. Wanti inni return godhu hin jiru. Ammaaf garuu 0 return godha jechuudha. Waa biraa miti executioniin dhumuu agarsiisa kunis main functionii keessatti jechuudha. So koodii kana keessatti hello world output ta'a. Bifa kanaan barreessuus hin dandeenya. Bifa kanaan barreessuus hin dandeenya. Iddoo qusachuu barbaadan bifa kanaan barreessu. Garuu inni kun hin gorfamu. Sababni isaa maali? Koodiin bakka itti dogoggora akka uumame, laayinii kamirratti dogoggora akka uumame wanti beekamu hin jiru jechuudha. Laayiniin eessatti akka uumne argachuu hin dandeenye. Kanaafuu bifa kanaan gorfamaa jechuudha. Asitti maaltu dabalame? C out hello world namni duraan jiru
I am a C++ program double quote keessatti barreeffama. Wanti kun outputidha jechuudha. Kanaafuu kun akkamitti output ta'a yoo jettan hello world kana display godhat itti aansee isa kana fidee asitti laxxafee walitti aansee display godha jechuudha. Hello world then I am a C++ program. Walumaa ta'anii sarara tokkoon bahaa jechuudha. So bifa kanaanis barreessuu hin dandeenya, bifa kanaanis barreessuu hin dandeenya. Filatamaan garuu isa kanadha. Hangorfamus isa kanadha. Programmerootaaf kan gorfamu isa kanadha jechuudha. So commentiin immoo single line commentii fi double line commentidha. Single line commentiin laayinii tokko yookaan immoo sarara tokko commenti godhuu yoo barbaanne akka kompiitarri dubbisne godhuu yoo barbaanne, double linein immoo ishee tanadha. Forward slash star forward slash gidduu kana keessatti kan barreeffamu kamiyyuu kompiitarri dubbisuu hin danda'u irra darba. Userii qofatu dubbifata jechuudha. Asitti sai hello the world dubbifamu kompiitarriin argu sais am C++ program jedhi jedha. Hiikuma isaati suma asitti barreeffame kana hiika isaa nutti himaa jira. Gara biraatiin useriin akka hubatuuf comment fayyadamna jechuudha. So standard header filein isaan kun header file C++ keessatti. Here you have a list of standard C++ header files. Isaan kun header file jiranidha jechuudha. So variable data type fi constant jarreen kun maal jechuudha kan jedhu tokko tokko walii wajjin ilaalla. We can define a variable as a portion of memory to store determined value. Variable jechuun data yookaan immoo wanta nuti itti kenninu iddoo yookaan immoo space memory irraa fudhatee kan store nu godhu jechuudha. Data nuti itti kenninu qabatee store kan nuuf godhu jechuudha. Eenyu variable gadi siqnee gaafa fayyadamne lakkoofsa nuti itti kennine sana memory irraa fuudhee nutti agarsiisa jechuudha. A warqata 5 kana jechuun semicolon injirti. Semicolon yan xumurame ni jedheera wanti hunduu C++ keessatti 5 R naaf ol kaa'ee bakka aan jirtu R irratti naaf kuusi lama immoo baarra naaf godhi jechuudha. So A warqata A ida'uu tokko semicolon xumureera. A meeqa 5 jechuudha. 5 ida'uu tokko 6. Amma aan 6 ofirraa qabdi jechuudha. 5 irraa fudhatameera. Kanaan booda 6 ta'a jechuudha. Resultiin A irraa baay'ee A nama meeqa 6 baan immoo 2 6 irraa 2 4 ta'a jechuudha. So variablein wanta nuti itti kennine lakkoofsa ta'uu danda'a, karakterii ta'uu danda'a, wanta nuti itti kennine qabataa jechuudha. Identifier. In the previous code, the variable identifiers were A, B and result. Identifier fi variablein yeroo tokko tokko wal harkaa qabu jechuudha. But we could have called the variables with any name we have wanted to invent whenever they were valid identifiers. Identifier jechuun variable nuti fayyadamuu qabnu kan nuti himnu jechuudha. Identifier kan nuti fayyadamuu hin qabne akka variableetti fayyadamuu kan nuti hin qabne nu dhorku kan immoo kan nu fayyamu jechuudha. Identifier eenyufaatu valididha. C++ keessatti. A valid identifier is a sequence of one or more letters, digits or underline symbols. Valid sequence of one or more letter. Tokkoo fi tokko ol kan ta'e. Letteroonni tokkoof tokko ol ta'an valididha yookaan heeyyamamoodha. Digitiinis heeyyamamaadha. Underline isheen kun underscore jechuudha. Isheen illee identifier keenya keessatti heeyyamamtuudha jechuudha. The length of identifier is not limited. Haga kan jedhamee wanti beekame hin jiru. Jecha dheeraa barreessuu dandeenya. Nu fayyada taanaan. Also, for some compilers, only the first two characters of one identifier. The rest are not considered. Haga 32tti qofa heeyyamame jechuudha. Karakteroota jiran keessaa haga 32 heeyyamame sanii illee compiler tokko tokko irratti jechuudha. Eenyu identifieridha jechuudha. So isaan kun amma identifierii maal ta'anidha? Dhorkamanidha. Isaan kana fayyadamuu hin dandeenyu. Isaan kun keyword jedhamu. Isaan kana fayyadamnee akka variableetti fayyadamnee waan ta'e assign itti godhuu dandeenya jechuudha. Isaan kun keywordidha jechuudha. Very important. The C++ language is case sensitive. C++ in case sensitive. Case sensitive jechuun variablee qubee gurguddaadhaan barreessinee fakkeenyaaf baay'isaa jennee qubee gurguddaan barreessuu fi baay'isaa jennee qubee xixiqqaan barreessuun
garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Isaan wal qixan jechuudha. Fakkeenyaaf asitti rizaaltii kaapitaaliidhaan barreeffame kanaa fi rizaaltiin as jiru yookaan immoo inni kun arriin kaapitaalidha jechuudha. Asitti inni kun guutumaan guutuutti hunduu smoolidha. Asitti arriin kaapitaalidha. Inni kun hunduu kaapitaalidha. Inni kun hin danda'amu. C++ keessatti wal qixa miti hundi isaanii. So qubee bakka buufannu sana identify dabaasuu qabna jechuudha. Beekuu qabna. So C++ is sensitive kan jechisiisu isa kanadha jechuudha. So neemii kan bakka buufachuu dandeenyu kaaraakterii ta'uu danda'a, shoortii ta'uu danda'a, loongii ta'uu danda'a, intii ta'uu danda'a. Isaan kun kaariin kaaraakterii bakka bu'aa, shoortii fi loongiin maqaadhuma isaaniiti. Intiin immoo intiijarii bakka bu'aa jechuudha. So description isaanii asitti isinii barreessee jira. Asirraa dubbistanii hubachuu dandeessu jechuudha. So neemiin kan biraa immoo filootii dabilii, loongii dabilii fi buuliyaanidha. Buuliyaaniin immoo true or falseidha. Isas sana asirra isiniif kaa'e kan dubbisaatti itti fayyadamu. Declaration jechuun variabilii sana kompiitaratti beeksisuu yookaan immoo kompaayilaratti beeksisuu jechuudha. Fakkeenyaaf int a semicolon cufeera. Int intiijariidha. A intiijariidha jechuudha. Kana booddee irratti value nuti store godhuu dandeenyu value intiijarii ta'e qofaadha jechuudha. Intiijariin ala hin fudhatu. Filootiin immoo float my number. My numberii kun variabiliidha. Eenyu irratti store ta'uu fi filootii. Filoot jechuun deesimaalii lakkoofsa deesimaalii ta'e fudhata jechuudha. Intiijaris ni fudhata. Deesimaaliin immoo intiijarii dabalatee jechuudha. Warra tuttuqaa qaban tuttuqaan booda kan jirus ni fudhata jechuudha. Filootiin deesimaalii warra qabanii jechuudha. Asitti int a b c hundi isaaniitu intiijariidha. Bifa kanaan declare godhuu dandeenya jechuudha. Declare jechuun kompaayilaraaf beeksisaa jirra jechuudha. Aabaa caadaa kana kanaa gaditti yoo fayyadamne akka kompiitarri nu gaafanneef akka kompaayilar eessaa fiddee nu hin jenneef dursinee aan intiijariidha baan intiijariidha jaan intiijariidha jaallee jirra jechuudha. Inni kunii fi inni kun tokkuma garuu iddoo qusachuudhaaf akkasitti itti fayyadamne irra filatamaa jechuudha. So operating use variables amma kan dura dubbanne hash include string kun headeridha jechuudha. Int main function keenya asii jalqaba jechuudha. Curly brace dirqama banamuu qaba. Then declaring variables kan jedhu kun laayiniin kun comment irra jira. Dubbifamu jechuudha. Nuti dubbifata malee compilerin kana argee dubbisuu hin danda'u jechuudha. Int a, b semicolon a fi baan maal ta'eera intiijariidha declare ta'anii jechuudha. Intiijarii irratti store ta'a. Resultinis intiijariidha jechuudha. Isaan kun variabiliidha. Aanis baanis resultinis variabiliidha. Process kan jedhu kun commentii irratti barraa'ee jira. Commentii forward slash 2 commentiidha jechuudha. Kana booda kan jiru a walqixxata 5 aan keenya maalidha intiijariidha. B walqixxata 2 baan maalidha intiijariidha. So a 5dha jechuudha. Iddoo tokko 6 ta'a jechuudha. Iddoo tokko 6 aan keenya 5 waan ta'eef. Amma maaltu ta'a? Asitti 5 iddoo tokko 6 kana a kanaaf kennina. Aan kanaan booda 5 kan turte maal taati? 6 jechuudha. Kanaa gaditti aatti fayyadamne taanaan aan lakkoofsa 6 ofirraa qabdi jechuudha. Thank you. Aan asitti 6 hir'isuu baan 2 6 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 4 jechuudha. Resultiin keenya kana booda 4 jechuudha. Print out the result, then commenting irra jira. Print out the result kun mul'atu dubbifamu nuti dubbisata. See out the result. Asitti amma double quote keessa odoo ta'e inni kun double quote keessatti odoo barreessine yoo double quote keessa ta'e result kan jedhu kanatu output ta'a. Amma garuu double quote keessa hin jiru result jechuudha. Result jechuun isa kana nutti maayiraa jechuudha. Kanaafuu value wayii ofirraa qaba jechuudha. Value meeqa ofirraa qaba? 6 irraa 2 4 ofirraa qaba jechuudha. So terminate the program kun dubbifamu return 0 codeidha. 0 return gooti jechuudha. Output keenya computer keenya kana execute gaafa goon 4 display godha jechuudha. Initialization of variables. Type identifier is equal to initial value. Identifier keenya barreessina eegasiin booda value irra keenya jechuudha. Assign itti goona wal qixa jechuudha. Assign irra kaa'u itti himu jechuudha. Int a is equal to 0.
initialization jechuudha. Haadhaaf meeqa kennine? 0 kennineef jechuudha. Type identifier initial value int a 0. Inni kunis haadhaaf 0 kennine jechuudha. So biratti hash include string dot h inni kun headeridha. Int integer kan jedhu variable dha jechuudha. Char a character kunillee variable dha. Char string 20. Charidhaaf stringii haga 20 heeyyamneef jechuudha. Unsigned int number of sun. Ayyee kunis jira. So hundi isaaniitu maalidha? Global variable. Maaliif mainidha walitti? Main functionidha on jiru isaan kun global variable dha jechuudha. Maaliif? Mainidha walirra jiranidha jechuudha. Unsigned shortii irra maaltu jira? Age kenneef. Agein shortiidha jechuudha. Shortiin integeridha. Tokkuma integerii qofa baata jechuudha. So float a number. A numberiin kun declare ta'eera another one. A number if another one in floatidha. Taani local variable. Local jechuun main keessatti qofa access ta'u, main keessatti qofa hojjetu jechuudha. Asitti cufameera kanaan booda hiikan qaban jirri kun as keessatti qofa. Isaan kun garuu as keessatti sin hojjetu, asiin alattis yoo function biraa jiraate ni hojjetu jechuudha. So enter UH C immoo value enter godhuuf ofitti fudhachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Value akka galchinuuf blink kan jettu laayiniin nu dhufte akka nuti value galchinuuf value nuti galchine sun immoo maal irratti store ta'a? Age irratti store ta'a jechuudha. So isaan kun constant nama integer numberidha. Float jechuun akkas tuqaadhaan akkasitti barreessuudha. Characteriin immoo zaa ta'uu danda'a, paa ta'uu danda'a, hello world. How do you do whatever. Isaan kun kootii keessatti kan barreeffaman, single quote isa ta'u, double quote keessatti kan barreeffamu hundu characteridha jechuudha. Scope of variable, global variable, local variable kan amma haasofne sana jechuudha. Global variable main functionidhaan alatti kan barraa'u hunduu global yoo jennu, local variable immoo main function keessatti fi functionoota jiran kan biraas yoo jiraate function keessatti qofa curly braceedhaan itti baname kan cufame achi keessatti qofa kan argamu. Function tokko keessatti kan argamu maal jedhama? Localidha jechuudha. Function isaanii ala bahee access godhuu hin danda'u. Access yoo goone error ta'a jechuudha. Globaliin immoo function hundumaayyuu ala kan ta'e jechuudha. Karakteroonni bifa kanaan lafa keenya irraa isa kana inni kun new line jechuudha. New tabidha. Tokkoon ilaaltanii hubachuu dandeessu. As biratti isheen tun kootii ishee kana single kootii kana display godhuuf nu gargaarti. Inni kunis double kootii display godha. Inni kun maal display godhu jiru question markin asirra jira jechuudha. Question markin asirra question markin ture jechuudha. Inni kun immoo line ishee takka backward slash lamadha. Inni tokko isa tokko display godhuuf nu gargaara jechuudha. Isa tokko. So isaan kana fayyadamnee kodii garaagaraa wal wajjin ilaallaa jechuudha. So isa kana dubbisuu hin dandeenyutu isa kana dubbisaatii hubachuu hin dandeessu jechuudha. So constantii fayyadamuudhaaf akkasitti fayyadamna. Constant widths 100 is assigned 4 widths. Tabularii fayyadamuudhaaf isa kana jechuudha. Tab space jechuudha. Akkasitti fayyadamna jechuudha. Output outiin outputidhaaf nu gargaara isiniin jedheera. Output godhu display godhudha hojiin isaa print out jechuudha. As keessatti output sentence kun display ta'a jechuudha. Asitti 120tu display ta'a jechuudha. Asitti value x irra jirutu display ta'a. X osoo ta'in value x irra jiru. Inputiin immoo CN fayyadamnee extraction tanaan jechuudha gara keessaatti fudhatte jechuudha. Int age jalqaba age maalidha? Integeridha. CN age sana jechuudha. Age irra value integerii ta'etu store ta'a jechuudha age irratti. Keyboard irraa fudhannee jechuudha. Asitti comment dandeenya kuni input output example keenyaaf please enter integer value. C out in duuba kanaan jira jechuudha. C out C in immoo I irratti I integeridha. Ammas C out the value you enter is I. Wanti nuti galchine sun
addaan display ta'a jechuudha. See out and it is double is I times 2 godhe I nuti galchine 3 osoo ta'e 3 baay'isuu 2 6 ta'a. New line sarara tokko gadi ce'aa jechuudha. Isheen tun new line dha sarara tokko gadi ce'aa jechuudha. Return 0 tun jiru jechuudha. Outputii kan ammaa isa ammaa sana akkasitti output ta'a jechuudha. 702 yoo galche 702 baay'isuu 2 2 ta'a jechuudha. CE ni fayyadamne immoo laayinii lama yookaan 3 4 galchuu hin dandeenya. CE A B ammas dabalee C D N greater than lamaan kan itti galchuu hin dhiifnu jechuudha. CE A B kun CE A CE B dhaan tokkuma jechuudha. Iddoo qusachuudhaaf akkasitti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. See out hello print hello on screen. Hello kun print ta'a. Inni kun immoo hello value hello irra jirutu print ta'a. First sentence inni kun akkuma jirutti isatu display ta'a. Laayinii tokko immoo gadi bu'a. Second sentence then third sentence. Second sentence jedhee new line erga godheen booda erga gadi ce'een booda third sentence ta'a jechuudha. Sarara tokko gidduutti galchuudhaaf inter akka jennuuf jechuudha. Interii tuquudhaan tokkumaa jechuudha. Additionally to add new line, you may also use indili fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Indi line jechuudha bakka buuti. See out first sentence indil jennaan space tokko gadi bu'a. Inter ta'a jechuudha. Sarara tokko gadi ce'aa gadi jechuudha. Second sentence ammas new line tokko gadi ce'aa jechuudha. So hello then inni kun display ta'a. Booda space asitti space jira space tokkotti aanee I am ammas fuulduruma isaa C++ sentence dha. Then iddoo addaan hin jettin inni kunis ol dhufa. Indili new line waan hin jirreef kallattuma kanaan itti dabalamee hello I am agein value age irratti barreeffamee jira. Years old. My zip code is the zip code tan ammoo value ofirraa qabdu display gootii jechuudha. So asitti wanti nuti hubannu maali see out erga jennee booda double quote keessatti yoo barraa'e akkuma jirutti isa double quote keessa jiru display ta'a. Yoo double quote keessatti barraa'u baate bifa age kanaan akkasitti barraa'e age value wayii ofirraa qabdi jechuudha. Value age irra jirutu display ta'a jechuudha. So manipulation are the most common way to control output format. Formatii output keenya sirreessuudhaaf space gidduu isaaniitti kennuudhaaf taabii gidduu isaaniitti kennuudhaaf hash grid IOMANIP kana fayyadamna jechuudha. Input output manipulation.h header file kana jechuudha. Set width left right set field keessa kan jiru kana dubbistanii hubachuu dandeessu. Asitti hash grid diastory headerii lamaan kana qabna jechuudha. Username space std senis akka headeritti garagaratti space akka fayyadamnuuf nu fayyada jechuudha. So main function then curly braces asii jalqabee constantly const float tens dha value keenya float dha 0.1 kennee jira. Ammas 1 kan jettu kun variable dha. Big variable dha. Variable kennee jira jechuudha. See out a display taati jechuudha. A tuqaaruma ishee kana faa display taati. Tenzin value ofirraa qabdi. 0 tuqaa tokko kanatu display ta'a. Asitti koomaa ta'an display ta'a. Kolanii double quote keessa kan jirtu koomaadha. Waaniin tokko tuqaa 0 tu display ta'a. Ammas koomaa then bigi lakkoofsaas jiru kana display ta'a. Then indi step tokko laayinii tokko gadi ce'a. Akkasumatti itti fufa jechuudha tokko tokko. Fixed scientific isaan kun value ofirraa qaban display yoo godhan inni double quote keessatti barraa'ee jiru immoo akkuma jirutti isumatu darbaa jechuudha. Outputin isaa isa kana fakkaata. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha viidiyoo. Assignationin walqixaan kan jiru hundu assignmentidha jechuudha. Assign goona jechuudha. 5 haadhaaf assign goona. Asitti 5 baadhaaf assign goona. 2 5 jechuudha as biratti. 2 plus b isa jedhudha. B is equal to 5 goone. So torba jechuudha. Kanaa walqixaadha jechuudha. Warqixaa 5 hunduma isaaniitiifuu kennamtee fittee jechuudha. Caalaafis baadhaafis haadhaafis. Arithmetic operator isaan kanadha. Plus minus times modulation jechuun remainder kan fudhatu jechuudha. So isaan kun assignmentidha yookaan immoo assignationidha. A minus is equal to 5 jechuun bifa kanaan walqixa jechuudha. Isa kana isin hundi dubbistanii hubachuu dandeessu jechuudha. Baan asitti 3
aan ganaadha. Baan 3. Baan 4 jechuudha. Asitti baan 4 ofiisaatii 4 ta'eera. Aadhaaf garuu hin kennine. B++ jechuun steepii tokko booda executionii tokko booda deebi'ee dhufa. ++ B jechuun immoo ammuma jechuudha. So aan asitti 4 baan isaa 4. Asitti baan 4 aan takkaan hanqattee 3 kana fudhattee jechuudha. Maaliif daballe? Baan ofiisaaf dabale malee aadhaaf assign goone jechuudha. So walqixa jechuun eegaaleedha. Barreeffamoota asirra jiran kan dubbisuu hin dandeessu kanaaf. So A is equal to B is equal to C 3 and C is equal to 6 and A is equal to 5. Here is assignment. 2 is assigned for A. Here A is 5. We will return false. Walqixa miti jechuudha inni kuniif kun baay'ee walirraa fagoo. So isaan kanas dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Logical operation nootiidha kuni. Kuni endaadha. Kun immoo horiidhaaf itti fayyadamna jechuudha. Nootiin fuuldura isaa kan jiru hundaa negatiiva godha jechuudha. Kan fuuldura isaa jiru tirii yoo ta'e false ta'a deebisa. Yoo false ta'e true ta'a. Endaan immoo both statements are must true. Statementii lachuu true ta'uu qabu. Inni kun immoo statementiin lamaan keessaa tokko true ta'u. Hayyee hordoftoota keenya kanarraa kanumaan xumurreerraa yeroo biraatiin immoo koodii tokko laabii keessatti walii wajjin ilaalla. Practically isaa har'a theory isaa akkasitti inni dubbanne. Practically isaa immoo kanaan booda walii wajjin ilaalla. Kanarraa share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis qooda hanqina qabnu irratti immoo nu qeeqaa waan baruu barbaaddan